Kutaan guyyaa har'aa macaafa qulqulluu ka'umsaaf dubbifannu Xiimotewos lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 6 hanga 8 akkuma kanaa daballee Xiimotewos lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 5 qofaa dubbifna. Jalqaba kana garuu lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 4 lakkoofsa 6 hanga 8 akkas jedhan dubbisa maqaa Yesuusiin. Yeroo dhiigni koo akka dhibaayyuutti dhibaafamu dhiyaateera, yeroo ani itti jireenya kanatti hiikamus ga'eera. Wal'aansoo isa gaarii sana dhaabadhee qabeera, dorgommii koos raawwadheera, amantiis eegeera. Kanaachi gonfoon qajeelummaa anaaf kaa'ame jira. Gooftichi abbaan firdii inni qajeelaan guyyaa sanatti gonficha anaaf hin kenna. Na duwwaaf utuu hin ta'in warra deebi'ee mul'inatti dhufuu isaa jaallatan hundumaaf hin kenna. Ameen. 2:5 lammaffaa Xiimotewos 2:5 lakkoofsa 5 qofaa akkas jedha. Namni dorgommeetti jiru akka seera isaatti yoo dorgome malee gonfoo moo'ichaa hin argatu. Akka mata duree walitti qabdu dubbii dubbannuudhaaf sagalee Waaqayyoo keessa isinii kennuu barbaadu. Utubaawwan milkaa'insaa qaban qabaachuu waan jedhuun isinitti dubbadha. Utubaa milkaa'inaa namaaf qaban qabaachuu waan jedhuun isiniin jedha. Gabaabaatti utubaa milkaa'inaa qabaachuu yoo jettan isin ta'a. Milkaa'inni namoota baay'ee akkasumatti otoo hin ta'in waan qabatanii milkaan qabannaa wayii qaba. Namni tokko nama waan ta'eef, waan hojjete bichaaf, waan barate bichaaf, waan tajaajile bichaaf, waan hojii beeku bichaaf, waanuma nama ta'eef bichaa milkaa'aa otoo hin ta'in seensa milkaa'inaa keessatti wanti milkaa'insa of keessaa qabu sagal qabaa yoo beekee gara waa'ee milkaa'inaatti yoo galee jireenya isaadhaaf milkaa'uu danda'a. Kanaaf ilmi namaa yeroo baay'ee biyya lafaa kanarraa eebuunsaa iddoo kamuu haa jiraatu, iddoo kam yoo taa'e wanta inni yeroo hundumaa abbaluuf yaadu namni sammuu qabu kamiyyuu milkaa'uu isa jedhu kana arraba isaadhaa yaada isaa keessaa qaba. Garuu dheebuun namoota baay'ee immoo yeroo baay'ee otoo milkaa'ina fanii milkaa'ina kan jedhu fagootti isa namoota baay'ee irraa abaluun milkaa'ee namoota irraa dhaga'anii ofii isaanii garuu akka nama beela'ee otoo nyaatiin hafeetti jireenyi isaanii yeroo baay'ee kanaan darba. Namoonni baay'een milkaa'insa hin dubbatu yaadu malee akka isaan milkaa'insa bira hin geenye kan nama biraa akka isaan abbalan, kan nama biraa akka isaan dhagaan, kan nama biraa bichaa akka isaan galateeffatan maaltu godha maaliin milkaa'uu dadhaban kan jedhu dubbii Waaqayyoo dhaabannee baranna. Kutaa ammaa gaafa laaltan lammaffaan Xiimotewos boqonnaan 4 lakkoofsi 6-8 gaafa dubbiftanii ergamaan Phaawulos inni hojiinsaa sagara booddee ittiin waamicha Waaqayyoo jireenya isaa walakkaatii qabee amma dhuma barasaatti haa hoggatuudhaaf Waaqayyo waaqarraa waamicha guddaa godhee fi tokko gaafa laaltan Phaawulos hojiinsaa hojii wangeelaa hojjetaa Waaqayyo ergamaa barsiisaa lallabaa ta'ee nama hojii Waaqayyo hojjetedha. Laayiniin ofii isaa irratti waa'ee milkoominsaa yookaan waa'ee dorgommii qabeedhaaf xumura argateef yeroo inni afaan guutee Waaqayyoon galateeffatu tokko argina. Innis maalidha? Yeroo hojjetaa akkasaa nama ganaa hojiinsa eegaa jiru Xiimotewosiidhaaf yaada yeroo barreessu anammaa yeroon kana booddee qabu yeroo itti jireenya kanatti hiikamee baran jira akka ture kana keessatti immoo attamitti akka jiraachaa ture sitti nima jedheetu yaada ijoo fakkaatan lafa kaa. Akkaataan inni itti biyya lafaa kanarraa godaanuu jedha. Yeroon kana booddee qabu yerootti dhiigni koo akka dhibaayyuutti dhangalaafamu yookaan akkasumatti yeroo dhangalaafamu waan ta'eedhaaf akka nama gatii hin qabne, akka nama kashalabbee wayii, akka nama dhimma hin qabne wayii tokkootti yerootti dhiigni koo dhangalaafamu ga'eera. Haa ta'uyyuu malee garuu kun immoo rakkinaaf dhiphina toon taane anaaf yeroon kun jechuu barbaada. Yeroon ani qabu raawwatameera waan ta'eedhaaf kanaanan darba. Ati garuu yaada jabaadhu jedhu of keessaa qaba. Erga jedhee booddee maal jedha keessumaa wal'aansoo isa gaarii sanaadha. Kaleessa eengadda yeroon ture wanta narraa eegamu jireenya koodhaaf isa gaarii sana dhaabadhee qabeera. Dorgommii koos mo'adheera. Amma wanti naafe yoo jiraate gonfoo warra mo'anii fudhachuudha. Jabaadhu yaada jedhu kennaafi ndamnaxanii lakkoofsa 9 yeroo dubbiftanii atattamaan ariitiidhaan bira ga'ee akka inni isa harkaa adaraa kana fuudhu dubbii inni nama dubbatu kan akka inni dhaga'uudhaafi yeroo inni waamicha guddaa waamuudha argisiisa. Kutaan kun walumaa galatti ergamaan Phaawulos waan dorgommiidha jedhee dorgommiitti galee haala gaariin akka xumure ofii isaatii jabina Waaqayyo isaafii kenneen dhugaa ba'umsa dhugaa ba'a. Kun maal agarsiisa gaafa jettanii Phaawulos yeroo dubbatu baran jira akka ture waan hojjechaa ture waan gochaa ture raawwadheera xumureera. Haala gaariin immoo xumure, haala gaariin immoo raawwadhe Waaqayyo na gargaareedha. Keessumaa maalidha boqonnaa 2 lakkoofsa 5 irratti immoo namni tokko jedha dorgommiitti galuu yoo barbaade dorgommii dorgomu immoo dorgomee mo'achuu yoo barbaade akkaataa dorgommichi irraa barbaadu sanatti yoo dorgome malee mo'achuu akka hin dandeenye dorgommii keessa maal takka jiru seera dorgommii eeguun dorgommii keessatti milkaa'ina fiixaan ba'umsa akka namaa kennuudha.
jabeessee barumsa guddaa laataaf. Egaa na dhagaa inni Phaawulos Xiimotewosiin jedhee waldaa Waaqayyoof amanaa dhuunfaaf jireenya foonii haa ta'u jireenya hafuuraa irratti baay'ee murteessaadha. Nama simbukkee jiru qabaatii Waaqayyo milkaa'insa kee barbaada jedhaani. Qabaa raasa durbadhaa Waaqayyoo jedhaani. Milkaa'insa kee barbaada jedhaa. Akkati milkooftu jedhaani. Yaada Waaqayyooti jedhaa. Meergaatti dubbadhaa mee hin milkoofta jedhaani. Tokko morkaa fuudhee ameen haa jedhaatu. Yeroo baay'ee eebbi namoonni barbaadan milkaa'insadha yookaan achi waa xumuruudha. Garuu namoonni baay'een siniin gekkaan jedhaa eebuu milkaa'insaa dheebotu malee raawwii milkaa'insaa arganii milkaa'eedha kan jedhan namoota baay'ee gartuudha. Milkaa'ina namaa Waaqayyoon barbaada. Kanaaf Phaawulos maayidhaa ani haala gaariitiin raawwadhee xumureedha. Sichi wanti naaf yoo jiraate gonfoo warra moo'anii fudhachuudha jedha. Na dhagaa ilmi namaa egaa biyya lafaarra gaafa jiraatu inni tajaajilu iddoo tajaajilutti yoo ta'e gara jireenya foonitti yoo deebine inni nagatu nagadarratti inni naggatu hoggiisaarratti inni iddoo kamii hoggatu iyyuu iddoo kamirratti waan jalqabe tokkoodhaaf raawwii haala sirrii ta'eef qixa sirrii ta'e tokkoon fiixaan ba'umsa akka inni qabaatu yaada Waaqayyooti. Sagalee Waaqayyoo keessaa gaafa laaltanii caaffata qulqullaa iddoo kamittuu gaafa laaltan warra Waaqayyoo isaan gargaare yeroo Waaqayyoo isaan gargaaree ka'ee booddee gargaaramuu isaaniidhaaf milikkitaaf afaan baay'eetiin Waaqayyoon galateeffataniiru. Abrahaamiin gaafa laaltan Waaqayyo maayee dheeraa ani Elshaadaayidha jedhee gaafatu dubbate Abrahaamiyyuu dhugumayyuu Elshaadaayummaa Waaqayyo argee Waaqayyo Elshaadaay hundumaa akka danda'u jireenya isaarratti argee dandeettii Waaqayyootiin jiraateera. Na dhagaa Waaqayyo ilma namaa hojii tokkorraa kaasee gara waan tokkootti lafa tokkoo kaasee gara iddoo tokkootti yeroo sochoosu jabina nama keessa kaa'ee ofii isaatiin immoo Waaqayyo humna yeroo hundumaa deeggartuu ta'uufiitiin lafa akeekeef lafa yaada ga'uu barbaada. Kanaaf yaadi namoota baay'ee keessa wanti jiru yeroo baay'ee milkaa'ina dheebochuudha malee daandiin milkaa'insaa kam akka ta'e milkaa'insa barbaaduna malee eessaan akka milkaa'amu hin beekamu. Phaawulos garuu ani milkaa'eera xumureera Waaqayyo na gargaareera na dhagaa. Sagalee Waaqayyo keessaa gaafa laaltanii warra Waaqayyo isaan gargaare warri Waaqayyo isaan wajjin dhaabate warri Waaqayyo adda isaanii kennee akka isaan mo'atan godhan yeroo hundumaa Waaqayyo moo'icha kooti Waaqayyo gagannaa kooti Waaqayyo oolchaa kooti Waaqayyo gargaaraa kootiin waa baay'ee jedhaniiru. Kan hundumaa maaliif jedhan gaafa jettanii Waaqayyotu isaan wajjin dhaabate milkoominsa laateef. Mee waan isin jedha dhagaa. Milkoomina isa jedhu keessumaa xiyyeeffannoon dubbii koo guyyaa har'aa laayinii hafuuraa keessaa toonba'iin jireenya dhuunfaa namaa irratti xiyyeeffannoo guddaan asoo barbaada. Milkaa'inni maalidha warri jettanii barreeffattan milkaa'insa jechuun jalqabbii waan tokko yaadanii xumura waan sanaa bira ga'anii Waaqayyoon galateeffachuu jechuudha. Jalqabbii waan tokko yaadanii dhuma waan tokko bira immoo ga'anii Waaqayyoon galateeffachuu jechuudha. Fakkeenyaaf namni akka fooniitti manuma foonii ijaarrachuu yoo barbaade mana foonii ijaarrachuuf ka'e jalqaba waa lama sadii yaaduu danda'a. Tokko ni jalqaba inni yaadu mana akkamii akka ijaaru akka naannoo keenyaaf akka biyya keenyaatti yoo laalle mana dhoqqeemu mana dhagaan ijaara kan jedhu sagantaa namaa ta'uu danda'a. Sana keessa isa jalqaba waan tokko fudhata erga fudhatee ka'ee booddee immoo waggaa meeqatti xumuruu danda'a baay'atamaamiin xumuruu danda'a kan jedhu yaadni kun lamaan gidduu galeeffannaadha. Keenya isinii kaase waa'ee mana barsiisuuf otoo hin ta'in waan tokko xumurree galateeffannaaf dhaabachuudha. Yeroo jalqabnu homtuun jiru yoo ta'e gaafa xumurru garuu waa akka qabaannu beekneetudha. Yeroo jalqabnu homtuu mul'achaa jiru yoo ta'e yaada nama mul'ata qabu keessa garuu yaada nama milkaa'insa barbaadu keessa garuu manni sun otoo mana ta'ee gadi ba'een ijaaramiin otoo mana ta'ee dhaqamee ittiin galamiin yaada isaa keessaa of keessaa qabaata. Egaa milkaa'insa jechuun maa jechuudha gaafa jettan jalqabbii waan tokko seensa isaa beekanii xumuranii Waaqayyoon galateeffachuu jechuudha. Takka harka mirga ol kaasaa waan yaada keetti baakkaa jirtu Waaqayyo galmaan siif haa ga'u. Basa godhaatii ameen gadaayyaa. Ol kaasa harka mirgaa sin eebbisa. Waan yaada keetti baakkaa jirtu Waaqayyo galmaan siif haa ga'u. Sagalee gabaatiin waan yaada kootti baadhu gadaayyaa. Waaqayyo gadaayyaa. Galmaan naagaa gadaa. Dabalaati galmaan naagaa jedha. Akka inni galma ga'ee kan godhu jireenya namaa keessatti jalqabbii sana bichaa toon ta'in xumurri waan sanaa maal akka isa gaafatu yaada keessaa qabaachuudha. Egaa na wajjin ta'a. Caaffata jireenya waa'ee hafuuraa irratti baay'inaan eeginaa guyyaa irraa. Milkaa'insa keenyaaf Waaqayyo sagalee isaa ergee mul'ata nuu kennee raajiitti dubbachiisee abjuudhaan gara keenya fidee wanta karaa baay'ee akka milkoomnuudhaaf Waaqayyo yaadnee akka kaanuudhaaf tumsaa milkaa'ina keenyaaf Waaqayyo guyyaa gara guyyaatti jireenya keenyatti erga. Namoonni garuu yeroo baay'ee milkaa'uu caalaa kufuu galma ga'uu caalaa karaatti hafuu eebba argachuu caalaa
liqiitti galanii wanta baay'een yeroo isaan rukutaman hin argina. Naannoo irrattis jireenya namoota baay'ee irrattis ni dhagaa. Milkaa'insi namaa tokko jalqabbii isaa beekee xumura isaa bira ga'ee Waaqayyoon galateeffachuudhaa fi akkasumatti waan yaadee otoo hin ta'in jalqaba kee dhuma kee gidduu waan ati qabattee bira geessu wantoota dhaabbataa ta'an qabattee ittiin ooltu utubaa milkaa'insaa kan jedhan jiru. Na wajjin ta'a agarsiisi. Utubaa jechuun maal jechuudha gaafa jettan dhaaba waan tokkooti. Fakkeenyaaf utubaa masafoonii yoon sinii kaaseyyuu waan tokkodhaaf baattuu kan ta'u waan tokkodhaaf kolonii kan ta'u jechuudha. Jireenyi namaa akkasumatti hin balali'ee asii ka'ee iddoo ta'e tokko ga'uu yoo barbaade akkuma allaattii wayii balaliinee dhandheechi waan buunu miti. Milkaa'insa akka joobiraa miti. Milkaa'insa akka allaattii ta'uu miti. Milkaa'insa akka midhagaa fageettan akka nama mana ijaaruu beeku sagal qaba kolonii isaa dhaabbatee itti naannessee waan barbaachisu hundumaa lafa kaawwatee kolonii isaa erga dhaabee ka'ee booddee wanta barbaade argachuudhaaf carraansaa guddaa karaa guddaa kan ta'uuf wanta ni dhaabbate utubaa yookaan koloniin baay'ee murteessaadha. Jireenya namaa keessattis milkaa'insa arguudhaaf baradhu hojjedhu hojii qabaadhu dhabiyyuu maaliyyuu haa ta'u milkaa'insa har'a yaaddu biraan kan si ga'u na dhaga'i. Waaqayyo waaqarraa miraakilii inni godhu maalidha gaafa jettanii utubaa milkaa'insa yaada kee keessa kaa utubicha hin dhaabbattaa qabattee immoo milkoofta. Tokko kolkaasee ameen haa hidhaatu. Namni utubaa milkaa'insaa kana hin qabne na amanaa eessaan waa ta'u eessaan jalqabuu danda'a xumuruu hin danda'u ka'uu danda'a ga'uu hin danda'u. Utubaan mana tokko akkuma baatu milkaa'insi nama tokko utubaa milkaa'inaa hin qabu taanaan hin beeku taanaan milkaa'uu hin danda'u. Gara koo ilaalaa. Namoonni yeroo baay'ee yaaltanii kuftan namoonni yeroo baay'ee kaatanii ofirra gatteessan waan qabannaa dhabda waan ta'eedhaaf kanaaf kuftanii har'a garuu Waaqayyo utubaa milkaa'insaa sii dhaaba. Harka mirga ol kaasaa nam milkaa'a jedhaa. Waaqayyo jedhaa iyyaa utubaa milkaa'insaa naa dhaaba jedhaa. Utubaa maali? Utubaa milkaa'insaa waa dubbadheera jalqabayyuu milkaa'insa jechuun lafa tokko ka'anii seensa waan tokko yaadanii iddoo ta'e wayii ga'uudha. Ka'umsa keef ga'umsa kee gidduu waan ittiin qabattee geessu yaada afuuraan iyyuu yaadi yaada namummaa fooniin iyyuu yaadi jireenya namaa keessatti Waaqayyo utubduu warreen ta'an wanta inni kaa'ee jira. Utubaawwan milkaa'insaa maayin barreessuu jalqabaa. Sagal qabaa utubaan milkaa'insaa yaada dhaabbataa qabaachuudha. Milkaa'uu yoo barbaadde jireenya kee keessatti galma ga'uu yoo barbaadde jireenya kee keessatti eessaanuu yaadigaa kanaatti milkooftu hin beeku waan itti milkooftu hin beeku garuu milkaa'insaa kee Waaqayyoon barbaada akkuma ergamaa Phaawulos fa'aa tajaajila isaanii keessatti milkaa'eera dorgommii koo fiixaan baaseera gonfoo warra mo'anii fudhachuufan jira gadheessa Waaqarraa yaadee lafarratti garuu gammachuu isaa ibsatu ati sar'a milkaa'uu kan dandeessu sagal qabaa utubaa milkaa'insaa keessa inni alduree ta'e maalidha gaafa jettu yaada dhaabbataa qabaachuu. Na dhagaa yaadi jireenya namaa baay'ee murteessaadha. Dargaggeessaaf iyyuu haa ta'u abbaafuu haa ta'u haadhaafuu haa ta'u nama baay'ee baratee haa ta'u nama hin baranne haa ta'u eenyuuf haa ta'u yaadi baay'ee murteessaadha. Yaadi namaa dhaabbataa miti taanaan namni yaada dhaabbataan qabu taanaan yaada sirrii ofiisaaf hin qabu taanaan na amanaa utubaan jalqabaa milkaa'ina namaadhaaf isa hangafaa ta'ee isteeppii lama sadii kan biraatti si dabarsuu kan danda'u sagal qabaa yaada dhaabbataa yoo qabaatte. Warri yaadni isaanii dhaabbataan taane akka qilleensaa warri ta'an jiru. Yeroo baay'ee sagalee raajiin dhageessu yeroo baay'ee abjuun abjoottu yeroo baay'ee waa meeqa yaaddu garuu akka nama qilleensa abootee ta'a. Har'a garuu eenyu akka ta'e hin beeku malee hafuura kanarraa si'ii ka maqaa Yesuus Kiristoosin. Harka mirga ol kaasati ameen gadhaayyaa. Mee yaada Waaqayyo eenyumaan iyyuu qaanessuun barbaadu. Eenyumaan iyyuu salphisuun barbaadu. Eenyumaan iyyuu Waaqayyo namaa garu gochuun barbaadu. Yeroo baay'ee gachan dubbadhu har'a seensa koorrattan afaan guutee haasaa Waaqayyo waaqa wanta gaarii sii kennuudhaaf inaafu miti. Nagaama Waaqayyo waaqati waaqeffattu waaqati wajjin ooltee bultu waaqati amanattee waaqa kooti jettu waaqa waan gaarii sii kennuudhaaf inaafu miti. Waaqayyo akkamidha gaafa jettan Waaqayyo yooti argatte kan gammadu yooti ijaarratte kan gammadu yooti nyaatte kan gammadu waaqa waan gaarii kennuutiin beekamudha. Meesin eebbisa harka duwwaa waggaa baay'ee baadiyyaa magaalaa keessa jooraa kan turte waa baadhu yeroo gabaabaatti. Harka waliin qabattu yaasiita waa baadhu yeroo gabaabaatti. Kanaaf utubaan milkaa'insaa inni jalqabaa milkaa'uun dadhabe warri gattan dhagaa. Milkaa'an jira garuu gidduutti immoo dhaabadhe kan gattanis dhagaa. Inni jalqabaa yaada dhaabbataa qabaachuu.
namni yaada dhaabbataan qabaanne akka nama qilleensa ari'uuti. Akka nama qilleensa gaarii eeggachuudhaaf yeroo hundumaa qilleensi maal akka fakkaatuuf kalarii barbaaduuti. Qilleensi immoo yoomiyyuu bifan godhatu. Kalariin qabu. Sagalee Waaqayyoo keessaa Hosee boqonnaa 12 lakkoofsa tokko gaafa laaltanii Waaqayyootu yeroo Efreem mana Efreemiidhaaf raajii dubbatu waa'idhaan beektu. Efreem jedha qilleensa ba'a biiftuu wajjiniin yeroo hundumaa fiigaa oolaa. Qilleensa ba'a biiftuu inni gad dhukummaa jechuudha. Abdii warra Waaqayyoon hin beekne, michummaa warra Waaqayyoon hin beekne, mootii Gibxiif Asoor wajjiniin gargaarsa godhatee hidhata biraa jalqabeera. Mee yaada Efreem mana Waaqayyoon beekuudha. Maasii Waaqayyoon beekuudha. Maatii Waaqayyoon beekuudha. Garuu hidhanni isaa biyya ormaa ta'eera. Waaqayyo ofii isaatii of danda'ee mana Israa'eliin yookaan achi Efreemiin gargaaru barbaada. Inni garuu maal yaada? Biyya Misirii biyya ormaa keessa biyya kakuu Waaqayyoon qabne biyya ormaarraa waanaa ta'a eega. Waaqayyo garuu akkas jedhaani ati biyya ormaa waan yaaddeef iddoo biraa waan eeggatteef akka nama qilleensa ari'uuti qilleensa wajjin ooltee bultaa'edha. Mela dhaga'i. Milkaa'insi kee ollaa kee hin jiru. Milkaa'insi kee nama harka hin jiru. Milkaa'insi kee abbaa ta'e harka hin jiru. Eenyu harka jira yoo gate si harka kaa'eera Waaqayyo. Harka mirga ol kaasi ameen jedhe abbe. Ol fuudhe harka mirgaa milkaa'insi koo jedha ayyaa. Eenyu harka hin jiru jedha. Waaqayyo harka jira jedha ayyaa. Ol fuudhe harka bitaa mirgaa harraa kaasee jedha ayyaa. Maqaa Yesuusiin jedha. Nam milkaa'e jedha ayyaa. Harka isa mirgaa humna maqaa Yesuusiin hafuura bitaa mirgatti si joorsurraa si'ii keedha ganama kana. Si'ii keedha maqaa Yesuusiin. Efreem gaafa laaltanii nagada barbaada. Nagadni isaa nagada warra ormaa warra Waaqayyoon hin beekne warra Gibxiif warra Asoor wajjiniinidha. Kanaaf Waaqayyotti kolfeeni ati hidhata kee warra Asooriif warra Gibxii wajjin waan godhatteedhaa fi maqaan sitti moggaasa akka nama qilleensa ari'uuteedhaan Waaqayyo. Silaa maal ture milkaa'insi keessa harka jira. Gabaan keessa harka jira. Ati maatii kee fi ofii keetti milkaa'uu kan qabdu iddoo biraa abbalteedhaan. Na dhagaa. Yaadi isaa yaada dhaabbataa miti. Efreem saba Waaqayyo of danda'i jedhedha. Biyya Waaqayyo of danda'i jedhedha. Qomoo Waaqayyo of danda'i jedhedha. Amma garuu maayidhaani akka nama qilleensa wajjin fiigaa ooluuteedhaan. Waaqayyo akkitti komii kan komate maa inni beektu nagada kee orma wajjin waan godhatteedhaa fedhe Waaqayyo. Namoonni tokko yoo ofii isaanii garas yoo namni abbaan ta'e tokko yaadee fi yoo abbaan ta'e tokko waattiin jedhe malee of danda'anii qaama guutuuf yaada guutuu yaadanii waan milkaan ittiin fakkaatu. Yoo abbaan ta'e wayii gargaare malee yoo abbaan ta'e wayii ayisoo jedhe malee yoo abbaan ta'e tokko waattiin deeggare malee anumarraa Waaqayyo akeeka qabaa narratti hojjetee naa hojjetee naan hojjeta kan jedhu kan amanu baay'ee muraasadha. Har'a garuu eenyu akka ta'e beeku malee of dandeessee milkoofta dhiiga qaraanii warraan. Ameen nama gadaaf goolii wayii galeera. Ameen aayira tola. Akkati milkooftu Waaqayyoon barbaada. Milkaa'uudhaaf garuu dhaga'i. Milkaa'insa kee maqaa dha'uu hin danda'an. Maaliif akka bifa keessanii akka baay'ina keessanii baay'ee dhabanteedhaaf. Qixa amma yaaddee wanta gaarii jalqabdee xumuruu barbaadde irratti gulantaanni jalqabaa ati qabattee milkooftu yaada dhaabbataa qabaachuu. Gaa'ilaan ta'uu danda'a, hojiidhaan ta'uu danda'a, tajaajilaan ta'uu danda'a, biizinesiin ta'uu yaada dhaabbataa. Meen tokko yaadame yaaduma dhaabbataan qabu. Nagaduudhaaf waa 99 yaada. Barachuudhaaf waa meeqa yaada. Tajaajiluudhaaf waa meeqa yaada. Na amani yaadi kenni jalqabaa waan dhaabbataa qabaachuu qaba. Waa sagal hojjechuu dandeessa malee waa sagal hin milkooftu. Waa sagal yaaduu dandeessa malee wanti sagal miti 99 qarasiif hin ba'u. Achi keessaa maaltu beeka Waaqayyo waan tokkoon si milkeessa. Tarii immoo inni tamma baattu iyyuu hundi isaayyuu kan kee ta'uu danda'a. Har'a si eebbisu isa si ilaale yaada kee keessaa kan Waaqayyo guyyaa har'aa. Nam tokko harka mirga ol kaase ameen ayidaat. Yaadi namaa maalidha barreessaa? Yaadi namaa maalidha? Ariifadhaa barreessa. Yaadi maaliif waa'ee yaadaat? Milkaa'insa keenyaaf yaadni keenya maalidha? Qabeenya Waaqayyo iddoo kaawwatu yaada keenya waan ta'eef. Iddoo kaa'an qabeenya Waaqayyo yaada namaati waan ta'eef. Na dhagaa. Warra wajjin duttan. Maaliif yaadi keenyi milkaa'ina keenyaaf sagal qabaa utubaa ta'e? Iddoo qabeenya Waaqayyo kaa'u qabeenyi namaa iddoo kam jira gaafa jettan yaada namaa keessa jira. Na dhagaa. Warri abbaa biraan haala eeggattan, warri haadha biraan haala eeggattan, warri immoo waajjira mootummaa keessa xurataa eegdan ijoollee keessaniif Waaqayyo achan kaa'e otoo hin taane jireenya keedhaaf yaada kee keessan kaa'e Waaqayyo.
Sagalee Waaqayyoo keessaa Ermiyaas 29 lakkoofsi 11 maayidha. Yaadan isinii yaade anuma duwwaatu beekaa jedhe Waaqayyo. Gaafa isaan booji'amanii biyya ormaa jiran. Yaadichiyyuu yaada nagaa yaada gaarii. Wansin yaaddan gara fuulduraatti eeggattan yaada isinii raawwachuuti malee yaada isin balleessu miti. Yaadaniitu. Yaada isinii yaade yaada nagaa yaada gaariidha. Inniyyuu yaada gaarii yoo ta'eyyuu yaada isin yaaddan sana yaada isinii raawwachuuti malee yaada isin balleessu miti. Wanta gaarii ati mana keef yaaddu. Wanta gaarii ati ofii keef yaaddu na amani seexana biraa miti fira kee biraa miti yaadi gaarii ati amma yaadaa jirtu yaada Waaqayyooti. Hamma yaada kee immoo jiraatta. Hamma yaada kee immoo uffatta. Hamma yaada kee immoo nyaatta. Hamma yaada kee immoo tajaajilta. Hamma yaada kee immoo nama guddaa taata. Kanaafidha wani si yaadda wanta gaariidha. Maaliif beektu Waaqayyo Waaqa gaariidha waan ta'eedha. Wanta gaarii yaaddan kanaaf fedhe Waaqayyo isa amma si yaaddan kana sinii raawwadha. Yaadi si yaaddan kun karaatti nafu galma gaa'edha Waaqayyo. Yaadi keenya akkamitti utubaa milkaa'insa jalqabaa ta'an ni gadhu iddoo Waaqayyo qabeenya kaawwatu yaada keenya waan ta'eef. Lammaffaa mariin jireenya namaa yaada namaa waan ta'eedhaaf. Mariin jireenya namaa yaadi maaliif milkaa'insa keedhaaf saangafaa ta'a utubaa ta'a. Yaada kee keessa wanti dhaabbataa yoo jiraate qabeenya dhaabbataa horachuu dandeessa. Yaada kee keessa gaa'illi dhaabbataa yoo jiraate gaa'illi dhaabbataa qabaachuu dandeessa. Yaada kee keessa wanti dhaabbataa yoo jiraate waan dhaabbataa godhachuu dandeessa. Amma sirra deebi'ee iyyeen dubbadha kana furri Waaqayyo laphee kottaasaa ture. Waaqayyo na dhaga'i eebba kee qabeenya kee kuusaa Waaqayyo keessa kaa'e eessa dhagaa fagattu yaada kee keessa. Otoo yaada kee keessaan qabaatiin guyyaa har'aayyuu mana keetii baatee waldaa kana dhufte yoo ta'e naamani si dabbaraa teessa. Sitti tolaan teessa. Yaaddeema waldaa guyyaa har'a dhuftanan garuu gammadaa teessa boqottee immoo baata. Waan ati yaaddee hojjettu aara galfii siilaa ta boqonnaa siilaa. Yaada malee taanaan garuu yeroo kee gubda of gubaa taata waa meeqaan dadhabaa bu'aa bayii baay'ee si galaa godhata. Waan yaada kee goote garuu yaaddee waan goote garuu kisaaraa yoo qabaate dadhabbii yoo qabaate iyyuu yaada keetu amane waan ta'eef gammachuu siila. Mariin jireenya namaa yaada namaati. Namni yaada isaa yoo qabate wanta barbaade waa meeqa qabachuu danda'a. Amma yaada isaa qabaannetti garuu yaada jireenya isaa amma marii jireenya isaa hin qabaannetti garuu waan biraa qabachuu hin danda'u. Kutaa yeroo baay'ee dubbadhu. Fakkeenya boqonnaa 4 lakkoofsa 23 wanti jireenya kee barbaachisuudha. Yaada kee keessaa waan ba'uudhaaf maal godhi gadha yaada kee ba'eessa godhi eeggadhuudha. Maaliif kan barbaachisu jireenya keef kan barbaachisu yaada kee keessaa waan ba'uudhaaf yaada kee ba'eessa godhi eeggadhuudha. Dhagaa yaadi namoota baay'ee har'a onlaayiniidhaan guutamaadha. Footookoppii onlaayiniidhaan guutamaadha. Yaada ofiisaa caalaa yaada ollaasaa argee kan abbaa ta'e ergi ammoo shiltaa. Meerka kee mirga shat godhe ol kaasime har'aa qabee afuura yaada kee jeequrraa siikeera. Ameen gadhaayyaa siikeera. Yaada dhaabbataa yaada sirrii qabaachuun milkaa'inaaf utubaa hangafaati. Kanaaf maayidha Solomoon wanti jireenya barbaachisu jedha. Solomoon immoo jireenya baay'ee argeera. Baay'ee uffateera. Baay'ee horateera. Baay'ee qabaateera. Kanaaf maayidha yaada kee keessaa ba'a jireenya keef kan barbaachisu. Hello dargaggoota dhagaa abboota dhagaa yaadi dhaabbataan utubaa milkaa'inaa isaa hangafaati. Utubaa milkaa'inaa hangafaa yaada dhaabbataa qabaachuudha. Yaadi namaa immoo qabeenya Waaqayyoo keessa kaawwatuudha. Marii jireenya namaati. Yaadi kee yoo barbaade gassi buusa yoo barbaade ol si kaasa. Ati garuu yaada kee kana qabachuu kan dandeessu akka dubbii Waaqayyootti ta'uu qaba. Yaadi kee lafa si oolche oolta. Yaadi kee waan si hojjechiisu hojjetta. Namni keessan gara kolala. Yaadi kee waan godhe siin jedhe goota. Wanti yaadi kee jedhe taataati. Yaadi kee kun immoo waa baay'ee banaa ta'uu danda'a sanaasoo yeroo nanga waan ta'eedhaaf. Garuu yaadni kee utubaa milkaa'insaa isaa hangafaati. Dhagaa. Jireenya na jubbakkaa jedhaman. Mee namoota tokko tokko sinii kaasa gama baay'ee barsatti galeedhamu. Namoonni tokko tokko yaada dhaabbataan qaban. Yaadi dhaabbataa amma utubaa milkaa'insaati jechaan jiran. Tokko tokko baratee ka'ee booddee hojjetaa mootummaa ta'u takka yaada.
hoggataa mootummaa fooyya'aa yoo arge hoggataa mootummaaf godha. Yoommoo naggaadee fooyya'ee yoo arge naggaadee ta'uu barbaada. Yoommoo tajaajilaa suufiifatee dhaabatu yoo arge maal ta'uu barbaada? Tajaajilaa ta'uu barbaada. Hamma camaa goolamaa namoota baay'ee harka jira har'ayyuu. Warra guyyaa waan 99 yaadaa oolan warra akkasii amanaa eessayyuu hin gaane. Nam tokko immoo jira alatee ka'ee gooddee waan manni yaadu waa tokkodha. Yoo gadi bu'es baatee gadi bu'a, yoo ol ba'es baatee ol ba'a. Naamanii yeroo gabaabatti abjuun kun galma siigaa. Tokko ol kaasee ameenaa jedhaatu. Yoseefin yeroo hundumaa gaafa gartan abjuu Waaqayyotti agarsiise mootii ta'an. Gaafa mana baasaa ta'us abjuu isaatti mannaan hiiki abjuu keegeen abbaa obboloon Waaqayyo mootii si godha mootii ta'uu keeteedhan. Inni abgoote malee iyyuu hin barree. Itti agarsiise ka'ee booddee abbaa faati gaafa hiikanii fi dhugumachiyyuu hiiki sirriidha waan ta'eedhaaf yeroo hundumaa yaada Yoseef keessa kan jiru yoo laaltan gaggeessaa akka ta'u hoogganaa akka ta'u. Bara mana baasaa jirus abjuun isaa hoogganaa. Bara biyya Gibxitti gurguramus hoogganaa yaada. Garuu yaada otoo hoogganaaf yaadamaa jiru otoo hooggansaaf yaadaa jiru yeroo gurguramee dhaqee biyya Gibxii gadhasi yaada isaa hin gurgurre yaada isaa baatee jira. Foonsaa gurgurame malee namatu walii galtee godhe malee abjuu isaa hin gurgurre baatee gadi bu'ee baatee ba'eera. Eenyu akka ta'e hin beeku malee wallaansoo ammaa hin mo'ataa. Harka ol kaasa ameen jedhayyaa. Yaada dhaabbataa qaba ture Yoseef. Waan mana ormaa galeef yaada isaan ganne. Waan maqaan isaa badeedhaaf yaada isaan ganne. Ndaam yeroo hundumaa karaa milkaa'insa isaa karaa inni ittiin hoogganaa ta'u abjuu hiikuudha waan ta'eedhaaf. Gaafa ati mana Phooxifaaraa maqaa balleessitee dhattee kachallee galchisiiste kachallee garaa lafaa galataa'is abjuu hiikaa ture. Waaqayyo hoogganaa akka godhu beeka. Karaa inni milkaa'u garuu abjuu hiikuunidha. Otoo hidhamee taa'ee jiru abjuu isaatiin garuu hidhamaa baay'ee hiikeera. Argitee tagada dhaabbata bakka abjuun koo hiika gaarii naan laanne jedhe hin ganne maayidhan mana baasaa gaafa jiru hiiki abjuu keetii jedhan maalidha mootii ta'uudha jedhan inni garuu mana hidhaa jira. Yeroo mana hidhaa galu immoo abjoochuu bicha miti Waaqayyo dabalee fi kan namaayyuu hin hiikta jedheeni. Kaleessa namatu hiikee fi har'a immoo kan namaa hiikaa jira. Mee yaadime kan namaa hiikee ka'ee booddee maalitti hin jedhe namoonni baay'ee ba'aniiru nagaadhaan dhattiin jedhe eenyumtu yaadatu. Guyyaa eega malee immoo yaaduu Waaqayyo akka namni waan beekuuf Yoseef bara dheeraa booddee abjuuma qabatee jiruun yaaduma kaleessa eengadda Waaqayyo keessa kaa'anii waa migi ta'eefi. Mee waan tokkoon siin jedha guyyaa har'aa ijoollummaa keetii qabdee kan yaaddu baadiyyaas magaalattis ol buutee gadi baates yeroo hundumaa yaada kee keessa abjuun duuna wayii qabdaati sagantaa wayii qabdaati akeeka wayii qabdaati naamani irra aanta yeroo gabaabaatti. Harka ol kaasii amee gadi hafe ol fuudha harka mirga amaneera gadhaayyaa Waaqayyo gadhaa yaadaa jiru gadhaa galmaan naagaa gadhaayyaa tokko ameenaa jedhaas diigdeen ijaarii yaada kee waan gaarii yaaddee itti gatii kaffaluu qabdu gatii kaffal. Tan agartu milkaa'uu barbaaddu een keessan xinnoodha milkaa'uu barbaaddu yaada dhaabbataa qabaadha. Maaliif beektaa Waaqayyo qabeenya kee sii kennuu kan barbaadu nama harka kaa'atoon ta'in yaada kee keessa kaa'a. Ni lammaffaa immoo yaadi kee marii jireenya keeti. Kanaaf yaada dhaabbataa qabaadha. Yaada dhaabbataa hojii dhaabbataa sagantaa dhaabbataa qabaadha. Tokko garuu jiru hamma camaa goolamaa kan oolan tokko immoo onlaayinii irratti abbaa ta'e yoo arge akka abbaa ta'e ta'uu barbaada. Yoo ollaa arge akka ollaa ta'uu barbaada. Afurri Waaqayyo dhugaanaa baay'ee dalkan ammas namooti jireenyi keessan dhaabbataan taane yaadi kee yeroo hundumaa gaggalagalaa kan ta'e ol fuudha harka bitaan mirgaa ammayyuu siinan jedha har'aa qabee qilleensa hamaa kana sammuu keerraa gab godheera. Gabaa jedhu dhiiga Yesuusiin. Yoo dhaabbatte malee homaan argitu. Yoo dhaabbatte malee homaan mo'attu. Yoo yaada dhaabbataa qabaatte malee miilli keeyyuu hin dhaabatu. Nam tokko mee fiigi sagedha hin fiiga. Kanaaf yaadi keenyi milkaa'ina jireenyaa keetti utubaa jalqabaati. Utubaa milkaa'insaa yaada dhaabbataa qabaachuudha. Qabaa nama si bukkeen utubaa milkaa'insaa ni jalqabaa jedhaani. Yaada dhaabbataa qabaachuudha jedha. Yaada dhaabbataa qabaadhu jedhaani. Nan qabaadha kan jedhamu ameenaa jedhaatu. Mee nama tokko gaaffiin gaafadha milkaa'uu barbaaddaa? Milkaa'uu barbaaddaan jedhe.
Meerkol kaasee qabaatu duukaa siikaa. Har'aa qabee waa yaada kee goolurraa si'ii kee nama yudhii galichaan. Si'ii kee nama maqaa Yesuusiin. Namoonni maaliif yaada isaanii geeddaru kan jedhu waa lama sinitti taasaa. Maaliif namoonni yaada dhaabbataan qaban tokko riifadhaa barreessaa. Namoonni yaada dhaabbataa qabaachuu kan isaan dhaban yeroo baay'ee aarsaa yaada Waaqayyoo yaada isaanii keessa kaa'eef kaffaluu waan hin barbaanneefidha. Maaliif aarsaa wanta Waaqayyoo yaada isaanii keessa kaa'e sanaaf kaffaluu waan hin barbaanneefi wanta biraa waan fooyya'aa barbaada. Aarsaa yaada Waaqayyoo ittiin raawwachuu barbaade kaffaluun barbaadan waan ta'eef yaada dhaabbataa dhabu. Mina wajjin ta'a. Yaada Waaqayyoo jireenya isaaniirraa barbaada. Yaada Waaqayyoo mana isaaniirraa barbaada. Yaada Waaqayyoo umurii isaarraa barbaada. Yaada Waaqayyoo ittiin galmaan ga'uu barbaadu aarsaa gaafata yoo ta'e aarsaa kaffaluun barbaadan. Nagaama. Gaa'iluma har'a keessa jirtuyyuu ganaamootti kan galtuyyuu Waaqayyoo yaada dhaabbataa akkati qabaattu barbaada. Ergumatti galteeyyuu. Jireenya har'attiin biddeenya akka jirtu keessatti yaada dhaabbataa qabattee akkati dhaabbatu barbaada Waaqayyo. Yoo kanaa galasii kufaasi galaata abadaasi galaata. Nagaama. Namoonni maaliif yaada dhaabbataa qabaachuu hin danda'an gaafa jettanii isa Waaqayyoo yaada isaanii keessa kaa'e sanaaf aarsaa kaffalchiisa yoo ta'e aarsaa kaffaluun barbaadan. Fakkeenya sinii kaasa nama biraan siniin dabalu. Yoseefin gaafa laaltan waggaa 17 abjuu abjootee waggaa 30 immoo Waaqayyo abjuu isaa raawwateef. Waggaan 13 garuu waggaa ari'atamaa waggaa wal'aansoo waggaa aarsaa kaffaluu ture. Inni Waaqayyo dubbate immoo raawwatameef hin ta'eef. Seera uumamaa 41 lakkoofsa 14 dubbisaa. Yeroo inni dhaqee mana hidhaa keessa waamichi ta'uufi nama akkamii akka ture gaafa laaltan yeroo itti bifti isaa baay'ee badee mataan irratti goottanee qeensi gurguddatee waa baay'ee nama dhabedha. Garuu yeroo Waaqayyootti yaadi Waaqayyoo galma ga'a waan ta'eef aarsaa kaffalee ka'ee booddee waamicha inni waamame iddoo dhumaatti jedhamu akka biyyichaatti mootii hangafaa biratti waamame. Ofitti waame mootiin biyyichaa aangootti laate waamamee ka'ee deebi'ee mana hidhaatti hin galle achumatti hafe. Aarsaa waggaa 13 booddee imimmaa waggaa 13 booddee dadhabbii waggaa dheeraa booddee waa amanime wanta amma yaada keetti deddeebi'aa jiru wanta laphee keetti deddeebi'aa jiru aarsaa kaffali malee galma siigaa ol fudhar kabitaan mirgaa ittan gatii kaffale malee naan kaffalamne kan jettu immoo yeroo gabaabatti gatii siifaa godhatu dhiiga qaraanii warraan gatii siifaa argatu dhiiga Yesuusiin ol fudhar kamirgaan nan amana gadhaayyaa. Waan gatii kaffalaa jiruuf jedha Waaqayyo gadhaayyaa gatii koonaa kaffala jedha nam tokko ameena jedhaat itti kaffalii gatii aarsaa baas wanti tokkoyyuu yoo gatii itti kaffalan malee mi'aawu aarsaatti kaffalaa gatii itti kaffaluu baraa dhaloonni ammaallee barbaadu aarsaa gatii kaffaluu barbaadu milkaa'insi immoo gatii kaffaluu gaafata utubaan milkaa'insaa galchaan jira. Yaada dhaabbataa qabaachuudha. Yaadi maalidha kan garsiisu qeeraan. Ni lammaffaan garuu namoonni maaliif yaada dhaabbataa qaban kan jedhuudhaaf. Waan naasaa jiru keessanii tokko faamanii dubbadhe. Aarsaa wantichaaf kaffaluun barbaadan. Garuu barbaachisa. Aarsaa kaffaluun. Na dhagaa. Maaliif namoonni yaada dhaabbataa dhabu ni lammaffaan jireenya namaa hawwuudhaanidha. Kan namaa milkaa'ina namaa hawwuutiin milkaa'ina isaanii irratti maal godhu yaada dhaabbataa dhabu. Nagaama. Milkaa'ina abbaa ta'ee ilaalanii hojii abbaa ta'ee ilaalanii mana abbaa ta'ee ilaalanii tajaajila abbaa ta'ee ilaalanii kan koo gaashan qabu jedhu. Ati mee milkaa'insa namicha har'aa ilaalta malee namichi kaleessa eengadda aarsaa baay'ee kaffalee dhufe. Har'uma kaatee har'uma hin abbalin hin hawwiin maaltu beeka borimmoo dachaa caaltaati. Nan caala kan jedhu ameenaa jedha tola. Nagaama. Milkaa'ina namoota baay'ee ilaalanii namoonni baay'een yaada isaanii geeddaru. Anta gaagilaan abbaa mul'ataati Waaqayyo naa kenna mul'ata kana. Nama kaleessa eengadda waggaa 20 waggaa 30 tajaajilee waan bareedaaf waan miidhagaan tajaajilu laale tajaajila koon geeddaru abdiin kutu. Yaada koon geeddaru. Kaleessa namicha maaltu beeka akka koo har'a ta'uu dhiisuu danda'a. Barakka har'aa ka barakoo. Harka bal'ifadhaa yaa Waaqayyo gadhaayyaa. Yaada dhaabbataan barbaada gadhaa. Naalaadhu gadhaayyaa. Nama si muka jiru qabarasaa hin amma camiin dhaabadhu gadhaane.
Hingoolamiin dhaabadhu jedha. Waaqayyo jedhaani si milkeessuu barbaada jedha. Tokko harkaa fuudhii ameenaa jedhaatu. Hello. Namoonni kanaaf yeroo baay'ee yaada dhaabbataa dhabu. Maal arganii? Nama milkaa'e ollaa isaanii arganii. An yooman akkas ta'a jetta miti. Ati erga jalqabdee waggaa tokko ta'uu danda'a, waggaa lama ta'uu danda'a. Namicha irratti horii guddaaf qabeenya guddaa harkatti argitee amma jababi'aa jirtu kuni waggaa 10 meeqa aarsaa kaffaleera. Kanaafiyyuu har'uma kaatee har'uman jarjariin qaas baqas suuta wayya. Nan argas keessa namoota baay'ee dhaabbachuu kan si dhowu abbaltiif hawwii duwwaatiin garaan kee kan bokoke ol fuudh harka bitaa mirgaa har'a qabee yaada kanarraa siikeera. Eenyuuf akka ta'e beeku garuu ol fuudh harka bitaa mirgaa waggaa dheeraa aarsaa kaffaltee homtuu si harkan jiru har'a qabee eebbi wayii mana keetti rooba ameen gadhaayya. Sagalee gabaatiin ameen gadhaayya. Yaada dhaabbataa qabaadhooti. Nan beekama galgaa'ota har'uma dhufee waggaa tokkoon tajaajille waggaa lama baay'ee abbala tomma ka'ee raajii dubbate tomma ka'ee barsiisee barbaada hin ta'u nama si bukkeen nakaa godhate hin ta'u amma ka'anii ammumatti dhaanii ittiin kolfuun ammuma ka'anii ammuman ta'uu dhaatti dubbadha suuta gadi jedhaanii jedhaa qabaa suuta gadi jedhaanii warri waaqayyoon taayiif dhaabii dhoowwattanii ela ebaluun agartaa manasaa agartanii makiinaatti quba qabdanii anaanoo nan beettu gaafa gettu akkasiin jedhu waaqayyo hiigattaa waggaa baay'ee aarsaa kaffalee fidee siin jedha waaqayyo ameen jedhiin jedhela tokko baay'ee siin dinqumaa beettu waaqayyoon ati nan beettu jedhu waaqayyoon nan beettu nan iguun agartu jedhu abaluun agarta miti jedhu waaqayyoon mamaa dhabeetta situ dhagaan jiru malee waggaa akkamitti akka inni fide beektaa hosiin jedha waaqayyoon moo namoonni maaliidhaafin yaada dhaabbataa dhabuun lammaffaa milkaa'ina namoota arganiitu har'a isaanii irratti borii isaanii dagatu. Kanaaf tokkoffaa xumureera walumaa galatti dhagaa. Utubaan milkaa'insaa inni jalqabaa yaada maalii qabaachuu? Yaada dhaabbataa. Dhugaa waaqayyo abbaatee taasaa gidala. Mee cimmir godhii qabiitii waaqayyo dhaabadhu siin gedhaa gedhaatti dubbadhaame. Qabaaraasaa dhaabadhu siin gedhaa jedhaanii. Hin fiigiin gedhaatti dubbadha. Dhaabbadha. 99 geeddartee famtuun ta'u. Maayidhaa mandaa mammaaksi wayii. Maali yoo geeddaranii waxiin hin miidhaawudha miti dha. Maammasaa jijjiirtee famtuu ta'a. Famtuun ta'u. Sirnaa yoo hojjette malee yoo seeraan kollaate malee xumuraan gidaam. Yaada dhaabbataa yoo qabaattee dhaabbattee waa qabachuu dandeessa waatti milkaa'uu dandeessa. Amma yaada dhaabbataan qabaannetti na amanii jireenya dhaabbataa gaa'ila dhaabbataa hojii dhaabbataa waldaa dhaabbataan qabdu fiigamaaf ta'a. Akkuma Itoophiyaan yeroo baay'ee miillaan beekamtu namoonni baay'eenis yaadaan fiigaa oolu yaada dhaabbataan qaban. Miillaan fiigummaa wayya yaadaan fiigumannaa. Yaadi kee yoo dhaabbatee miilli kee yoo fiige iddoo ga'e qaba. Iddoo qabu wayii tokko qaba. Amma garuu miilli kee dhaabbatee yaadi kee fiiga yoo ta'e badhaasa malee hafta. Kottaa waa dhagaa guyyaarraa. Waaqayyo eenyuun akka ta'uun beeku malee otoo waggaan kun keessaa dhumeen hin milkoofta jechaa jira abbaa ta'een. Tokko ol kaasee ameenaa jedhaatu. Dhaabbadhu malee waa dhufaa jira. Sagalee gabaatiin naa dhufaa jira jedhaayya. Dhaabbadhu siin jedha waaqayyo. Waa'ee ofii keenyaaf jireenya keenyaaf yaadi keenya baay'ee murteessa. Mee waan sin barreessisiisa. Utubaawwan milkaa'insaa yaada keenya siniin jedhe. Yaada keenya keessatti tokko jedhaati yaadni maa inni kan biraa yaadni yeroo jennu yaadi waa'ee ofii keedhaaf sammuu ofii keetiin yaadu milkaa'ina keessatti milkaa'uu yoo barbaadu yaada dhaabbataa yeroo qabaattu waa'ee keedhaaf sammuu ofii keetiin yaaduu qabdu. Warri barreeffatan gabaabsitanii waa'ee keedhaaf sammuu ofii keetiin yaaduu qabdu. Abbaa ta'ee eeguun qabdu. Nama ta'ee eeguun qabdu. Agalgaa'ii ta'ee eeguun qabdu. Daayispooraa wayii biyya bakkeetti eeguun qabu. Maatiin kee qabaatan haadhaban isa eeguun qabu. Yaada kee ofii keedhaaf yaaduu qabu. Hin dhagaamaay dargaggoota abboota harmoota haati mana abbaa mana dhagaa sagal qabaa waa'ee ofii keedhaaf yaadi atumti. Yaadi sirriitti yaadi waa'ee kee negatiifa moo yaadiin waa yaaddummoo beeki yaada yaaddummooti dhaabbataa godhe. Dhugaa waaqayyoo nama 90 olas keessaa persentiidhaan baay'een keessan maal eegdu carraa lotorii wayii faa toonaa ba'ee eegdu carraa lotorii si ba'u hin jiru. Yaaduma kee keessa garuu waaqayyoo carraa guddaa kaa'eera.
hojii guddaa kaayera. Yaada keetu dhaabbata ta'uu dide malee. Yaadi dhaabbataan jiraannaan waa'ee keedhaaf waan sirrii yaadda. Kanaaf yeroo yaaddu waa'ee keedhaaf suma mataa keedhaaf akka ta'e yaadi. Gadhaantummaa yaadiin, kufaatii yaadiin, dadhabbina yaadiin, naman ta'uu yaadiin. Ani milkaa'uu yaadiin. Ani eessayyuun ga'uu yaadiin, naman ta'aa yaadi. Tokko lama barreeffadhaatti fufaati. Yaadi dhaabbataan maayini. Ni lammaffaan yaadi dhaabbataan yeroo yaadnu yaada yaaddutti immoo amani. Milkaa'uu barbaadda miti. Yaada dhaabbataa qabaadhu. Yaada kee immoo sammuu makeetiin waa'ee keef yaadi. Inni lammaffaan jalatti gaafa laaltan immoo yaada yaaddutti immoo amani. Barachuu yaaddee sa yaaddetti amani. Tajaajiluu yaaddee yaada yaaddetti amani. Lee hundi keessan gara kolala. Sagal qabaa milkaa'uu yoo barbaadde waa'ee keedhaaf ofii kee ofii yaaddee kaatee namni jalqabaa gaariidha siin jechuu qabu si mataa kee ta'uu qaba. Ani Daawwit yeroo yaadu yaada koodhaaf yeroo namootaaf ibsa jalqabaa ofii koo harka reebuu narra jiraata. Yoo garuu hin ta'amoon ta'u mee bira geessee laala yoo ta'e na amani eenyumtuu yaada kee jalqabaa otoo raawwatamiini sirriidha siin hin jedhu. Har'a garuu waa dhaga'an jira yaadatti baattuu kan eenyumaaf iyyuu hin galle galma siigaa hin amansiista immoo attaati. Nammoo adda kan jedhu ameen aayidaatu. Ol fuudh harka bitaa mirgaa warra manaa kiilaa raabadiyaa ol fuudh harka bitaa mirgaa siin kadharraa qabee yaadatti yaaddu eenyumaaf iyyuu galaan jiru galma gaa amansiistee moota siin jedha Waaqayyooti. Ol fuudh harka mirgaa nan amana gadhaayyaa yaadaa jiru kana gadhaa Waaqayyo gadhaayyaa galmaan ga'aa amansiisee immoo gadhaayyaa tokko ameen aayidaatu. Meegacha kana wajjin gedha na yaada gedha gaafa yaadu immoo gedha ittan amana gedha yaa na dhagaasa kana yeroo baay'ee betelee gaggeessummaarra kan hojjettan waldaa kiristaanaa ta'uu bakkee maatis kan bulchatan na laala gara koo sagal qaba marii manaas harka jira taanaan yaadichatti immoo sagal qaba ofii kee amani ofii kee harka reebi diriddaaree bukkeen kaayin yoo kuffisanoo caala hin darba gedhi amani. Darba deddeebi'ee si keessa dhufeertaan immoo yoo isaan didanillee kutii bira darbi Waaqayyo si wajjin ta'a. Milkaa'ina naasaa jira. Milkaa'ina kee keetti yaadi kee dhaabbata ta'uu qaba. Yeroo waa'ee kee yaaddu sammuu kee yaaduu qabda. Isa yaaddatti immoo amanuu qabda. Dhaqaa dubbisaa mila sagalee bareedaa wayii fakkeenya 21 lakkoofsa 5 eenyu argate fakkeenya 21 lakkoofsa 5 yaada namaa keessatti wanti jiru yeroo galma ga'u gammachuu akka inni qabu sagalee Waaqayyo nutti agarsiisa. Akkas jedhan dubbisa. Yaanni warra dhimmee hojjetu bu'aa qaba. Wanti ariitiin hojjetamu hundinuu hiyyeessa nama taasisa. Yaanni maali? Yaanni warra dhimmee hojjetu maal qaba? Bu'aa qaba. Yaanni aariidhaan dhufu garuu maal ta'a? Hiyyeessa nama godha. Kanan barbaade maaliidhaan? Yaada keetti amani. Erga amantee hojjette jechuudha. Yaada qabaadhu yaada keetti immoo amani. Si keessa Waaqayyo abjuu guddaa kaayera. Mul'ata wayii qabda miti. Sagantaa wayii qabda miti. Irratti reebii galateeffadhu hin mirkanaa yeroo gabaabaatti. Irratti galateeffadhu hin gadha sii ta'am yeroo gabaabaatti hin ta'a jedhe. As qabar kabitaa mirgaa har'a qophaa kee galateeffatte ji'aaf torbanisti garuu waldaa dura dhaabadhu galateeffadhu dhiiga galachaa. Namni baay'ee galata mana kee taa'aa dhiiga garaanii irraa. Namni milkaa'u jira ameen aayidaat. Harka kee mirgaarraa si amansiisee immoo agadhaayyaa. Yeroo ati yaada sirrii qabattee kaatu yaadichi haaraadha waan ta'eedhaaf namoonni baay'een kun hin danda'amu siin jechuu danda'u. Dubbachuuf yeroo kun nan geenya malee ganaatti fufa torban yeroo itti aanu. Yaada haaraa wayii fakkeenyaaf otoo magaalaa Amboo keessatti ammati warshaa wayii tokko bana jette maal abbi Amboo keessa warshaan hin jiru siin jedhe. Hin jiru kan Amboo keessa warshaan. Tota Amboo keessatti kaate waan jalqaba jette maali yaadamaa hin jiru barteen takkasiin beekamuu siin jedhe. Garuu waa dhaga'eera. Waan hin baramne karaa kee Waaqayyo nama baay'ee barsiisa. Tokko saamee gubaa'ee kana keessa ameen aayidha tolaa. Yeroo dhiyootti milkoofta ameen jedhiyyeeyyee. Waaqayyo milkaa'ina jireenya kee yaada kee keessa kaayera. Isa yaaddetti aman. Yeroo yaaddu sana immoo galma ga'a. Sadaffaa barreessaa lama sadii. Yeroo yaaddu waa yaadne sanarratti wanti gochaa jirru keessa inni kan biraan yaada yaadnurratti yaada keenyaaf yaada namoota biraa tumsa dabalachuu. Ishi jedhan warri kaan garuu maa jedhanii
hin dandeessuudhaan yoo jalqabde ijaarteeyyuu xumuruu hin dandeessuudhaan sababiin samaanii fi waan ati ijaartu waan sirrii mitiidhaan gaafa ni jalqabee ijaarumaadhaan ammoo yaada kennanii fi kun ikkoo yaada guddaa miti iddoo guddaan ga'uu maaltaa waan gootu irra utaalaadhaan ni garumaa jedhe hin kaana hin ijaarraa waan dhibantii waaqa maal godha nu gargaara. Nagarta erga yaaddee yaada kee namootaaf sheer godhu tarii maaltu beeka nama si gargaaru waaqayyo si laata yoo dhabdes garuu na amani hin injifattaati as keessa nama 106 yaada mo'ataa si laata waaqayyo olin kaastu abbeer kabitaan mirgaa yaada mo'ataa si laata waaqayyo sagalee gabaatiin yaada mo'ataa gadaayya waaqayyo na laata jedha hamma yaada kee jiraatta hamma yaada kee milkoofta hamma yaada kee nama taata hamma yaada kee guddata beektaa agarsiisa harka jiraam jireenyi kee qabeenya waaqayyo keessa kaa'ee jiru waa'ee keedhaaf yaada kee keessa waan ati waggaa shanarraa qabdee mar'aatti yaaddume amani yaada waaqayyooti galma ga'a aarsaa kaffaluu dandeessa garuu wanti baay'een ta'uu danda'a garuu baay'ee falmamuu dandeessa garuu amani gaafa yaadicha hiruu fi niimiyaan gareen kan faallamaadhaan hin dandeessu warri kaanoo hin kaanan hin ka'ani baay'ee kan sin dhibu guyyaa 52 keessatti ijaaree xumure dallaa Yerusaalem deebisee gaafa ka'ee garuu yaadichi haaraadha kan sin dhibu immoo diina gubee barbadeesse mooti ilaala waan diinni diige mucaan booji'amee biyya ormaa jiru maa jedhe nan ijaara waaqayyo na gargaara kottaman qabeenya abbaa kee seenaan abbaa kee gaarii miti yoo ta'e karaa kee waaqayyo waan gaarii godha biyyatti dhalatte keessaa namni gaariin ba'een beeku yoo ta'e waaqni gaariin si wajjin ta'a waan gaarii karaa kee mul'ata siin kadhar kabirkaa ol kaase dhiiga qaraanii irraan nama addaa ta'ii mul'adhu yeroo gabaabaatti milkaa'ii dhiiga Yesuusin harka kee mataa kee dabarsii waaqayyo na wajjin jira nan milkaa'a gadaayya waaqayyo gadaayya na wajjin jira gadaayya nan milkaa'edha sodaatiin haala kee laalte iddoo kee laalte maatii kee laalte baagiraawundii kee laalte sodaatiin inni dura kee jiru shaadaayidha nan milkaa'a kan jedhameedha jedha tola inni alfaadha omeegaadha jalqabaaf xumuradha inni kan isaan jalqabe isaan galma ga'a ameenaa gadiyyatee sodaatiin waaqayyo waaqa nama milkeessudha sodaatiin jalqabee nama biraan hafu waaqayyo kaasee nama biraan deebi'u waaqayyo waasinitti immoo yaadi mo'ataan yeroo baay'ee goolii namatti kaasa namantuu kanatti nama shanjaan gargaara yaadi kee guddaa wayii taanaani sektara jirtu keessatti naannoo jirtu keessatti safara keetti araaraaf nagaa siin kaasu goolii sitti kaasa waasitti immoo fakkeenyaaf fuulbeetti hima kanatti ol baana jettee nama ta'e tokko mari'atte ol baana gara waltajjii kanaatti jette waa'ee waltajjiin beeku yoo ta'e ol baana gara waltajjii kanaatti jette namoonni baay'een asii yaaluu danda'u karaa kana asii yaaluu danda'u namoonni baay'een kottuun ta'u jette maal asiinuu karaan jira yoo jette nagaa kee baata yoo ittiin jette no kun hin ta'uu siin jedha bara garuu kamtummoo sirriidha kamtu sirriidha sagal qabamu isa kanadha yaa lakkiidha ela qooda yaadi kee yaada sirrii ta'ee boqotee uffee jedhe nagaa ba'u ittalee ba'u barbaada abbaa ittanuuti ittana malee abbaan ta'ee garuu karaa sirrii milkaa'a ameenaa jedhaatu rabagantuudha labaradiyaas tokko basa godhee ameenaa jedhu yaadni kee mo'ataadha jedhe waaqayyo tumsa biraan barbaadin harka kee bitaa mirgaa ol kaasii si'a sadii iyyii maraadhu yaadani baadhee jiru mo'ataadha gadaayya tokko lama saduma irraan yeroo gabaabaatti milkaa'ii dhiiga Yesuusin milkaa'ii dhiiga Yesuusin eenyu dhufee dhugaa baa yeroo gabaabaatti eenyu abeet anaan kennaan taane dhuguma milkooftaa oo ramana kiila basunta kabara as qabir kabitaa mirgaa harka eenyu malee gargaarsa eenyu malee tumsa eenyu malee karaa yaadamne milkaa'ii yeroo gabaabaatti milkaa'ii yeroo gabaabaatti milkaa'ii yeroo gabaabaatti si'a sadii amantiidhaan itti milkaa'eera jedha yaada yaadaan yaada kee yaadi itti milkaa'eera jedha saduma harka koo galeera jedha iyya galataa ilma waaqayyo waaqa jiraataaf haleluuyaa